Darban nu nyaates ammas nu nyaataa jiru diinuma wal fakkaataadha. Kanaaf falmanne hayyoota kenna hidhaadhaa baafachuu qabna, Oromiyaa teenna tikfachuu qabna kan jedhudha. Ergaa guddaa qaba viidiyocha irratti. Akkuma madaqoo sana dhufee nama nutti madaqeeti nu nyaataa jiru. Akka waan sirna gadaatti, akka waan abbaa gadaa wajjin dhufee akka waan Oromoodhaaf dhimmamu ta'ee Oromoo keessa seenee kan Oromoo nyaataa jiru eenyu akka ta'e hundi keessanuu beektu. Ergaa guddaa qaba. Ergaa isaa guutuu fi akkaataa muuziqichitti hojjetame irratti fuulduratti Amiin Huseen wajjin walitti deebina. Ammaaf Roobaa Bulgaaf biraa qaba. Roobaa Bulgaa dhalataa naannoo Karrayyuuti. Oromoo irratti gama hundaan lolli banamee jira. Gama Karrayyuutiin, gama Wallaggaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa qotee bultoota keenya buqqisuun akkuma itti fufetti jira. Gama Wallootiin qotee bultoonni Walloo akkasuma uummanni Walloo guutumaan guututti lola hamaa keessa jira. Gama Booranaatii fi Gujiitiinis shaneedha jedha uummata ajjeesuun cimee itti fufee jira. Gama hundaanuu yoo ilaaltan Matakkal isiniif dhiyeessuudhaaf yaalii taasisaa jirra biyyarraa. Konneekshiniin nu dideeti wanti viidiyoowwan dhufanii nu bira jiran, footoowwan dhufanii nu bira jiran dhugumatti Oromoon eessa geenyaa akka jirru fi maalirra akka jirru kan mul'isuu danda'u, kan miidiyaa irratti dispilay gochuu hin dandeenye, giraafik vaayolensii kan qabu, namoota bakka adda addaatti qalanii ajjeefamanii bakka adda addaatti gataman suuraawwan hedduutu miidiyaadhaaf tabsiisuu hin dandeenyetu nu bira jira. Amma immoo gama Karrayyuutiin baay'ee lola hamaatu deemaa jira. Koo jajjabduu keessa jira ammaan ta'an. Egaa warri badhaadhinaa warri abbaa gadaatu biyya nu bulchaa sirriitti akka dhageeffateen hin barbaada. Wanti ta'aa jiru kan Karrayyuu, kan Booranaa, kan Gujii, kan Wallaggaa. Oromummaan bakka Oromoon nagaatti qabu tokko illee hin jiru. Egaa badhaadhinnii fi warri aangoo olii kennu Finfinnee fi paarkiiwwan ijaaraman hunda Finfinnee yeroo jiranitti uummanni keenya Karrayyuu yeroo kamiyyuu rakkatee rakkoon adda addaa isa mudatee hin beeku. Uummata tikfatee bulaa, uummata qabeenya horiitiin ofirra darbee biyyaafuu gahu rakkoo hamaadhaaf saaxilamee lola gama adda addaatiin itti banameen keessattuu kanaan dura dubbachaa turre lolli Oromummaan rabbanamee jiru kallattiiwwan adda addaatiin dhufaa jira. Kallattiiwwan lolli kun ittiin banamee dhufaa jiru keessaa kallattii Oromiyaa bakka lamatti addaa hiruudhaan Oromiyaa bakka lamatti addaan hiranii Finfinnee naannoo Amaaraatiin wal qunnamsiisuudhaaf tattaaffii godhamaa jiru keessatti iddoon xiyyeeffannoon itti kennamee itti hojjetamaa jiru Karrayyuudha. Egaa Karrayyuun bifa kana keessa jirti. Mee lola kana uummanni Karrayyuu tikfatee bulaadha, hidhatee lola beekamaadha. Kanaan dura aggaammii adda addaatti godhamuuf irraa ittisuudhaan beekama. Kan ammaa kana maaltu adda godha Rooba? Lola kanaan dura Karrayyuu irratti banamaa ture irraa lolli amma deemaa jiru kana maaltu adda godha? Maaliif lolli akkanatti cimeeti uummata keenya hangana dararuu akkamitti danda'e? Walkuun gaafii gaariidha Zaak. Uummati Karrayyuu akkuma Oromoon martinuu beeku xiqqeenya haa qabaannu malee sodaannee diina hin dheessine. Xiqqeenya haa qabaannu malee lafa teenyarraa baqannee lafa san gallakkifnee bakka biraa hin deemne mootummallee gudaansee hin qubsiifne kanaan dura mootummoonni dabarnillee jechuudha. Dargiinis Haayilasillaaseenis Minilikis akka barbaade Karrayyuu dhahee cabsuuf yaaluus xiqqaattee guddattee hangi jiru irratti cirmee irratti du'ee irratti wareegamee lafa xiqqoo sana baxxallee sana bifatee irratti agartee abbaa lafaa ta'ee aanaa sana qabatee har'a gahee wanti ammaan tana waggootan lamaan dabran kana Karrayyuu irratti appilaayi tahaa dhufee bifa jijjiirratee wanti dhufee kan uummata lolaa jiru waraana qophaa'e humna addaa agartee meeshaa gurguddaa qabu. Meeshaa nuti arginee hin beekne, meeshaa uummanni tikfatee bulaa kun argee hin beekneen halaala taa'ee kan nama dhahuu danda'u, kan nama balleessuu danda'uun fayyadama. Fakkeenyaaf waan 7-3 tokko dura ta'in sitti hima. Gara Karrayyuutiin akkasiin jee kana uummati xiqqaate guddate kilaashii qabaa qawweedhaan gaafa ammaatte gaafa itti jabaatti deemee karaa oola malee waan biraa waan godhuun qabu. Gara Argobbaatiin, gara Amaaraatiin agartee isaanii Snaayiparii agartee matarayyaasii kanaanii uummata rukutu jechuudha. 7-3 dura wanti ta'ee sekendii tokkotti boombii nama darbatanii nama 23 ol madeessanii jechuudha. Namni itti darbatan kun immoo isaa'uu nama loluu miti. Nama gartee nama madaa'e fuudhuuf nama
du'e gartee achi fuudhee awwaaluuf nama harka duwwaa dhaqee agartee tulluurra taa'ee bakka lolli itti deemu sana duuba taa'ee laaluuf deemu ka bishaan qabatee dhufu gartee jaarsa dadhabaa dargaggeessa qawwee harkaan qabne achi taa'u halaalarra taa'anii taargeet godhanii qawwee fageenya dheeraa deemuun itti darbatanii nama hundaa madeessanii jechuudha. So kanarraa wanti agartu kana booda wanti karrayyuura ta'uuf deemu waan humna isaaniitti ol ta'ee jiru. Agartee mootummaan itti dubbannus quban qabaanne dhaga'uus hin dandeenye ta'ee hin beeknu waan inni hundumaa godhee jira uummati. Uummati garuu kilaashii qofaan itti adeemee uummata kana dura dhaabachuu waan hin dandeenye irra ga'een jirra. Wanti wanta kanaan dura adda godhu humni addaa humni jabaan uummata kana loluu isaati. Isa qofaa miti moololoo qofaa miti. Uummati argobbaa wal makatee uummati Amaaraa yookaan immoo humni addaa Amaaraa akka karrayyuu lolu kun bakka lolaa deemu sanatti lafa dhufe sana qabatee irra oolee irra bula irraan deemu. Agartee dunkaana dhaabatee achi ta'a. Amma biyyaa wanti natti himan biyyaa obboleessa qabna abbaan qaba haadhan qaba firan qaba natti wanti natti himan wanti dhugaa jala murree uummata Oromoo kun beeku qabu lafti karrayyuudhaa gara kiiloomeetira 45 keessa galamee gara naannoo Amaaraa jala galee jira. Kana si'a tokko si'a lamaan tokko dubbadhee jira miidiyaatti. Ittumaa caalaa jira jechuudha amma kun. So waraanni kuni lafa qofa qabatee achi deebi'een galu itti achi siiqeti lafa sana bal'ifatee taa'aa jechuudha. Ganda irratti ijaarama. Gandi sun immoo maqaa itti mogga'a. Maqaan duraan karrayyuun beektu irraa mulqamee maqaan Amaaraa itti bahaa fi akkasitti deemamaa jira jechuudha. So wanta durirraa wanti adda godhu wanti uumullee suukanneessee gartee nu sodaachisaa jiru wanta kanadha. Egaa Itoophiyaan tokko ganda keessaa bahaa ol guddadhaa jedhama. Lafti Oromiyaa kan walqixxeetii kan abbaan fedhe dhufeeti abbaa itti ta'u. Lafti naannoo isaanii garuu lafa biraayyuu deebifatanii lafa biraayyuu of jala deebisanii lafa babal'ifachuudhaaf lola godhamaa jiru. Lolli Tigraay akkuma kanaan dura dubbachaa turre lola lafa babal'ifannaati. Lolli gara Karrayyuutiin godhamaa jiru lafa babal'ifannaadha. Gara Wallaggaatiinis naannolee Wallaggaan waldaangessaniinis akkanuma Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa wannuma lafa babal'ifannaa kana wajjin wal qabateen lola hamaa keessa jiranii. Gara Shawaa kanaanis gara naannoo Salaalee gara naannolee Kuyyuu naannoo akkanaa kanniinitti ammallee loltoota ergaa naannoo sanittis lola banaa jiru. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo naannoleetti socho'utti xiqqoo gara duubatti deebi'uun akka mul'atudha kan dhagahamaa jiru. Wallottis bifuma wal fakkaatuun wannuma lafa babal'ifannaa kanatti deemaa jiru. Sirni nafxanyaa deebi'ee dhalachuudhaaf yoo jennu tiyoorii isaatii miti uummatatti himaa kan turre piraaktikalii wanti mul'ataa jirus sirni nafxanyaa jechuun sirna lafa qabatee nafxiidhaan dirqamaan qawweedhaan uummata tokko dirqamaan harka kennachiisee lafa babal'ifachuuti wanti adeemaa jiru. Kan Karrayyuu kun kan adda godhu naannoo Karrayyuutiin dhufanii godina Shawaa bahaa kan akkuma jiruun qabatanii dhufanii Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qunnamsiisuudhaaf shirri godhamaa jiru hedduudha. Mee waan xiqqoo nu yaadachiisitii maal godhamuudhaaf akka deemu irraa dubbachuutti deemna. Naannoleen yookaan aanaaleen Karrayyuu keessatti akka malee weerara kanaan miidhamaa jiran aanaalee gara kamiiti? Lafti lolli itti baay'atee jiru gara kamiiti? Birmannaa uummata keenyaafis akka tolu naannolee kanneen yookaan aanaalee kanneen maqaa dha'uun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef mee waan muraasa aanaaleen lola kanaan affeektan hedduun kan faadha rooba. Egaa aanaan lola agartee gara naannoo Amaaraatiin dhiibbaa ta'u kanaan akka malee miidhaman aanaa Fantaallee fi aanaa Boosati. Keessattuu bakki daangaan agartee aanaan Boosatii fi aanaan Fantaallee kun wal daangessu akka malee gara Amaaraatiin keessa galamee jira. Akka malee lafa qabatanii jiranii keessa darbanii kanaan duras akkuma dubbadhe aanaa kana lamaan addaan kutanii jiranii. Kanaaf evidensiin jiru immoo tappeellaa dhaabbatanii jiranii karaa guddaa haayiweey gartee Finfinnee irraa ka'ee gara Jibuutii deemu kana kiiloomeetira gara 100 fi agartee 85 gubbaa yeroo geessu agartuu tappeellaa gara naannoo Amaaraa baga nagaan dhuftan jedhudha. Wanti kun takka agarree hin beeknu inni keessatti. Tappeellaan kun bakka Qorkee jedhamutti dhaabate. Isaan irraa Minjaar Shonkooraa jedhanii itti moggaafatanii jiranii. Bakki kun bakka lafa Karrayyuuti. Qorkee sana gubbatti ooredii tappeella dhaabuu qofa otoo hin taane masgiidaa ijaarratanii jiranii, charchii ijaarratanii jiranii, ganda uummatanii jiranii jechuudha.
bakka kana poolisiitu eegaa bakka kana waraana federaalatu eegaa yeroo lolli ka'u yeroo ummati wal dhahu yeroo wanti tokko uumamu inumaa keessa darbanii makiinaa magartee gara hararraa ol dhufu kan gara finfinnee laga dhufullee dhaabaniiti nama karrayyuu keessa barbaadu. Namni keenya karrayyuu kuni dabbasaa qaba akkuma kiyya kana namuma dabbasaa akkas qabullee hoo argan ati karrayyuudhanii keessaa buusun ajjeessuu danda'u jechuudha. Akka kanatu deemaa jira. Aanaan boosas akkasuma. Garri gadhaanu aanaan boosat kuni tiffatee bulaa qaba ummati gartee gosa oboo jedhamtu jira. Gosti oboo kun karrayyuu wajjin walumatti jira waliin keessa olee bulaa. Gaalli keenya achi ol baha yeroo bonaati yeroo gannaa ummati lafa qosaarraa gad deebi'a. Har'a gaalli keenya bakka olee buluu hin qabu. Karaa san darbuudhaaf keessa darbee utuu hin ta'in duuba gara arsii keessa deebi'eeti ka gara baddaa ol bahuu danda'u. Akka duriitti bahee deemuu hin danda'u. Qorkee sanatti aansee lafa kaarra jedhamtu jira. Kaarra san birammoo bakka hayatu jira. Haya jechuun haya boolee bakka horiin deemee dheedu waan akka boojii wayii kan dhangaggooftu jechuudha. Bakki kun bakka horii gaala ta'e loon ta'e re'een birraaf ganna hoggaan horiin citaa nyaatee bishaan argatu deemee irra oolee irra bulee ittiin horiin sun gabbatu jechuudha. Ardhaan uummati rilaaks ta'ee yookaan immoo tasgabbaa'ee haya kanallee deemee horii san dhiyeeffachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif lafti kun suuta suutaan almost achi jala galaa jira jechuudha. San qofaa miti. Qorkeetti aansee lafa kaarra jedhan kana gubbaa bakka jireen kaarraa jedhamtu jira. Jireen kaarraa jechuun karrayyuudhaaf it's one of the sacred side yookaan bakka jilaati, bakka gadaati. Waggaa 8 gadaan karrayyuudhaa bakki bokkuun irraa muramee bokkuun magarfamu iddoo jireen kaarraa jedhan kana. Ardha jireen kaarrarraa yoo kaatee kiiloomeetiraan safarte bakki qorkeen jiru kiiloomeetira 5 kiiloomeetira 2. Namni qorkee gahee boru bakka jilaa keenya fudhachuu akka danda'u ifaan ifatti beekama. Warri gadaa achi taa'ulleen dadhabee gara biraatti siquudhaaf sagantaa irra jira. Agartee aanaan akka malee affect ta'ee jiru. Aanaan akka malee miidhamee jiru aanota kana lamaan. Of course bakka sanatti bakka jireen kaarraa kanatti uummata arsiillee nu daangessaa. Uummati arsii bahaa kunillee rakkoo jabduu keessa jira karrayyuu wajjin. Rakkoo jabduu keessa jira tuulama gara keenya jiru wajjin. So aanaan lamaan kallattiidhaan miidhamee jiru. Aanaa kana gandoota karrayyuu hoolaalte immoo gandootiin gara 8 rakkoo jabduu kana keessa jiru. Lafi isaanii completely irraa fudhatamee gara deeman wallaalanii ummati kun akka reefu sin jee walitti addeebi'anii bakka takkitti walitti qabamanii namni gara deemu wallaale horiin gara deemu wallaale durattuu lafti jiru parsantiin 69 waasha sankooraatii fi gartee Awaash National Park yookaan paarkii biyyoolessa Awaashin lafti guddaan karrayyuu fudhatamee jira. Kun waan dabale kun waan boonyee dadhabnee dhiifne akka gaara dhiibanitti dhiibnee dadhabnee irraa dhiibne. Garuu lafti xiqqoon irra jirru tun har'aa nutti guddattee kanaaf wanti amma itti deemutti jiru purely waan humanitarian support ta'edha. Uummati kun rakkoo jabduu keessa jira. Kan nuti adeemutti jiru bonni laafaa miti. Bona sana irratti immoo yoo diinni nuti adeemutti jiru kun diinni ganamaa galgala mataa keessa nu suqulu ka gartee horii namaa re'ee loon gaalaa fi gartee hundumaa sarkaa saamu kan sarkaa fudhatu kun yoo nutti abaasaa deeme yoo nutti jabaataa deeme uummati kun gara deemuu hin qabu. Kanaaf wanti amma nuti gaafattu jirru uummati Oromoo bakka jiru namni humna guddaa qabu silaafis nama waa dirmachuu danda'u silaa biyya keessa jira. Biyyi immoo akka wajjin beennu biyyi immoo rakkoo guddaa keessa jirti. Kanaaf wanti amma irratti xiyyeeffatu jiru uummata biyya alaa jiru uummata diiyaaspooraa kana uummati biyya alaa jirtan kun haga dandeessan ka Awustiraaliyaa jirtan ka Awurooppaa jirtan ka Noord Ameerikaa kana keessa jirtan martinuu rakkoo ta'e nu dhagaa nu bira dhaabadhaa ooltaniin bulchinaa rakkoo ta'an immoo waliin gahaa waan takkatti isinitti madda. Mukni guddaan tokko yoo dhattee itti dhiyaattee muruu barbaadde muka sana hundee muruudhaa fi jalqaba damee irraa buufatteeti damee xixiqqoo sirra gartee sirra oftullee irraa mummurteeti san booda muka jala jirullee irraa qulqulleeffattee muka guddaa sana murtaa jechuudha. So akki Oromootti deemutti jiran akki immoo agartee har lafa bal'aa kun itti deemutti jiran dura namni lafa bal'oo qabu yookaan namni lafa agartee akka tiffatee bulaa jiru kuni supposedly durillee mallas ka dubbatu lafa firii jedha beektaa. Hoggaa land grabbing wanni jalqabe jechuudha. Lafa sirraa fudhachuu yeroo jalqaban lafa firii jedha. Lafti firii hin jiru. There is nothing free in this world. So
lafti karrayyuu irra jiru kun ana nuti tifatee bulaadha horii tifannaa lafti keenya common land dha malee customary common land fayyadamna malee lafti kun ka zaakii lafti kun ka roobaa waan jedhamu jiru bira sanillee itti deemnee sirreeffachuudhaa fi haalli jiru nu majataa miti kanaaf diinni kan nutti siiqee lafa teenya cinaan qorsataa har'a walitti galchee akka horiitti baqatakatti nu deebisee nuuf tuuf deemu dhumaatii sana jalaa ooluudhaa fi purely waan humanitarian ta'e nu barbaachisa manneen barnootaa bakka hin jiranii boorhooliin yookaan immoo weeliin agartee eelli kanaan dura NGO'n garagaraa ijaarelleen bakka hin jiran dismation ta'anii jiranii manni barumsaa dur GTF hin jaare kan guddina tumsaa foundation hin jaare kaan itti baradhee har'a bakka sana ittiin gahuu danda'e bara komaandi postii bara wayyaanee ji'a ja'a keessa ta'anii gaafa keessaa deeman marcuma tokko illee hin fe'atanii bira deeman manni barumsaa sun irra duwwaa jira ijoolleen keenya barataan jirtu haalli gogiinsaa akkaataa kanaan deemutti jira haalli diinaa akkaataa kanaan deemutti jira of course rakkoon karrayyuu rakkoo oromoo birarraa maal adda godhe adda miti wal fakkaata garuu namni walirra humna qaba walirra laafaa walirra dadhabaa walirra nama dubbatuuf illee qaba ummati kun ummata marginalized ta'e waggaa dheeraaf turedha lakkoofsi keenya nutuu firii lamaan jirru yoo akkaataa amma jirru kanaan deemne rakkoon nu qunnamutti jiru rakkoo laaftuu miti kanaaf uummanni oromoo bakka jirtani wanta kana wanti dhageessan nu bira dhaabadhaa isin jenna as dhiyootti immoo akkamitti kan bira dhaabattan maal akka kana jechuu qaba yoo wanti jettu jiraatte rooba carraasiif kenne qophii kenna har'aa gara xumuraatti deemna. Hayyee anillee waan itti dabalu waan xinnoo tokko jira wanti itti focus godhaa jirru kun irra guddaan isaa ummati kun amma akkuma sila isin ibsee rakkoo keessa jira rakkoo kana dhaabnee agartee ittilleedhaan xiqqoo of jabeessinee of dhaabuudhaa fi maatii horii completely horiin isaaniirraa fudhameetu jira nama lafa xinnoo akka qotuudhaaf yaalee gartee bokkaan irraa badee lafa sanallee qotuu dadhabee taa'utu kabbeelli itti jirutu jira bishaantu hin jirre wanti goonu kun martinuu is a purely humanitarian so waan ittiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti waan du'aaf jireenya keessa jirudha bonni itti adeemu jiru waan akkuma amma dhaabee roobuu dhaabe kanaan yoo itti fufee kan nuti rooba eegutti jiru kan karrayyuu naannoo sanatti akka agartee tibba gannaati itti fudhattu ganaa ji'a 7 ji'a 6 nu fuuldura jira jechuudha haga dhuma mee yookaan jalqaba juunii bara dhufuuti jechuudha kan hundaa uummati kun eeguu hin danda'u kan eeguu ka danda'u yoo bishaan eelli jiran socho'ee function ta'uu danda'edha yoo maatiin horii dhaban kun xiqqaattee guddattee horii re'ee 5 lamaan takka qe'eedhaa qabaatanii waan sana qabaatanidha uummati horii ni beekaa akka horii kunuunfatu ni beekaa kanuma kana ittiin godhuuf malee wanti biraa wanti hin goonu jiru yoo uummati kun kana qabaatedha kan lafa sana gubbaa taa'ee diinatallee faalolee ittiin jiraachuu danda'u yoo wanta kana qabaanne uummati keenya kun akkuma uummata kaanii buqqa'ee magaalatti galee karratti kufee kadhatuuf deemaa jiraachuu karrayyuu takkaa kanaan dura waan akkasii keessa gallee hin beeknu santuun eeggatu jira kana sodaanne iyyina waan biraaf hin iyyinu kana wanti si dhaammatu barbaadu waan laaftuu miti waan ajabdu nu harka jira nu bira dhaabadhaa isin jenna kanuma jedhaa ulfaadhu Zaak. Hedduu galatoomii rooba osoo dubbachaa jiru wanti godina Baalee amma kaafte suni godina Baalee aanaa harannaa bulluq yoo ta'u gocha kana kan raawwate bulchaa aanaa sanii maqaan isaa Hussein Mahammad jedhamu tekstiidhaan yookaan inboxiidhaan ammuma naaf ergani. Akkanatti jirti gaa Oromiyaan bulchitoonni godina bulchitoonni aanaa akka bara dargii ijoollee baasaa gama adda addaatiin rakkoo adda addaatiif saaxilaa akka jiran ijoollee dhaanaa ajjeesaa reeffa fudhachuun akka waan qaalii ta'ee jiru kanumaan akka beektanii rakkoo naannoo karrayyuu irratti xiyyeeffannee qophiin isin dhiyeessine kanumaan raawwataa qophii gurguddoo biraa qabatanii dhufu koree guutuu qabatee roobaan koree guutuu wajjin maaltu gara fuulduraatti godhamuudhaaf adeema wanta godhamu saniif immoo Oromoon akkamiin nu bira dhaabbachuu danda'a kan jedhu roobaan isinitti deebi'aa keessummoota biroo dabalatee jechuudha qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaataa roobaa sa'aatii kan kee fudhattee dhimma naannoo karrayyuutti deemaa jiru nu ibsu.